Oolmaa sharafoonni maallaqaa guyyaa har'aa ittiin jiran jechuudha. Egaa akkuma beekamu guyyaan har'aa immoo maarchii 31 baatii 3 2026 jechuudha. Haala sharafoonni biyyoota adda addaa kanneen akka Yuuroo fi akkasumallee Suwis Firankii, Chaayinaa, Heewaan, Turkii, Riilee fi Yemen Riyaal akkasuma Ameerikaa Doolaar, Kanaadaa Doolaarii fi Awustiraaliyaa Doolaar, Oomaan Riyaalii fi Kuweet Diinaar dabalataan immoo Saawudii Riyaalii fi Dubaay Diraam, Joordaan Diinaar, Bahreen, Israa'el Shiqilii fi Indiyaa Ruupii, Ijipshiyaan Paawundii, Kaatar Riyaalii kanneen kan isiniif qabadhee dhufeera jechuudha. Hordoftootaaf jaallatamtoota, kabajamtoota, maamiloota kiyyaa nagaan isiniif haa baay'atu lafa bakka jirtan hundumti keessanillee isiniin jedha. Egaa kanatti aansuudhaan immoo namoonni mana kanaaf yookiin immoo chaanala koof haaraa taatan immoo sabiskiraayib gochuun na hordofaa isiniin jedha. Akkasuma immoo hiriyoota keessan bira akka ga'uuf immoo sheer godhaa fi viidiyoon immoo buush ta'ee akka daddafee adeemu nama biraan ga'uu fi akkasumas immoo hojjechuudhaaf nama gammachiisuuf laayik gochuun eegalaa isiniin jedha. Asumaan immoo gaaffii tokkoon isinitti hima jechuudha. Obboleettiin tokko ani biyya keessatti kommershaal baankii yookiin immoo baankii daldala Itoophiyaa baafadheetiin akkasuma immoo moobaayil baankii bilbila koo irratti baafadheetiin adeeme yeroo achi geessu yookiin immoo Saawudii kanan jiru Saawudiidha yeroo achi geessu abbaa barbaaddeef maallaqa kee tiraanisfer gochuu ni dandeessa. Namoota maallaqa sii erganiinis illee akkaawuntii kee irra galchattee akkaawuntii kee irra meeqa akka qabdu ilaaluu hin dandeessa. Nama barbaaddeef immoo achuma teessee tiraanisfer gochuu ni dandeessa naan jedhani. Garuu ani immoo as ufnaan naaf hojjechuu didee jette obboleettiin tokko. Namoonni akka kanaa baay'een keessan jiraachuu dandeessu. Dabalataanis immoo gara fuulduraattis immoo moobaayil baankii kanneen akka Awwaash baankii akkasuma Nigdi baankii, Sinqee baankii, Oromiyaa baankii kanneen kan banatanii fudhatanii deemuu ni dandeessu jechuudha. Namoonni carraa kana booda biyya Arabaa deemuu dandeessanii haa ta'uyyuu malee achi gaheetiin maaliif hojjechuu dide yoo jettan jechuudha. Yeroo bantan jechuudha intarneetiidhaan wal qabsiistanii bantu waan ta'eef intarneetiidhaan wal qabsiistanii achittis ilaaluu maallaqa keessan ilaallachuu fi akkasuma nama tokkoof maallaqa keessan dabarsuudhaaf tokko kooddii keessan irraanfachuu hin qabdanii kooddii ittiin moobaayil baankii sana bantanii yoommoo isin dide immoo deebitanii aappii sana jechuudha. Aappii sana abdeet gootanii deebistanii lakkoofsa keessa yoo gashitan ni isinii ejjeta jechuudha. Namoonni fakkeenyaaf bilaak maarkeetii yookiin immoo gabaa gurraacha hojjetan biyya kana dhufanii moobaayil baankii banatanii moobaayil baankiidhaan achuma keessa taa'anii tiraanisfer namaa godhu jechuudha. Ni ejjeta guutummaa guutuutti dhibbaa dhibbatti ni ejjeta jechuudha. Garuu akka tasaa iddoo iddootti abdeet godhisiin jedha. Deebitee abdeet gochuu qabda. Kooddii kee irraanfachuu hin qabduu fi intarneetiidhaan wal qabsiisuu qabda jechuudha. Intarneetii hin qabu yoo ta'e si ejjechuu dhiisuu ni mala jechuudha. Bakka intarneetiin hin jirretti siif hin ejjetu jechuudha. Waayifaayi yoo ta'u yookiin immoo daataa haa ta'u jechuudha. Gaaffiin kee sii deebi'eera jedheetii yaada obboleeyyotii kiyya siniin jedha. Gara sagantaa sharafa keenyaatti yoo darbinu jechuudha. Paawundii irraan isinii ka'a. Paawundiin tokko guyyaa har'aa karaa gabaa gurraachaatiin 254.96 oolee jira karaa gabaa gurraachaatiin jechuudha. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo paawundiin tokko 199.99 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Suwis Firankiidha. Suwis Firankiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 240.42 oolee jira jechuudha. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Suwis Firankiin tokko 190.73 oolee jira. Inni itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin 221.10 oolee jira jechuudha. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo yuuroon tokko 176.84 oolee jira. Inni itti aanu Chaayinaa Heewaan tokko karaa gabaa gurraachaatiin 27.80 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Chaayinaa Heewaan tokko 21.81 oolee jira. Inni itti aanu Turkii Riileedha. Turkii Riileen tokko karaa gabaa gurraachaatiin 4.56 oolee jira. Akkasuma Yemen Riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 0.65 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Ameerikaan Doolaariidha. Ameerikaan Doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 192.8
oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Ameerikaan doolaarri tokko 153.3 oolee jira. Egaa asirratti jechuudha namoonni Joordaan keessatti doolaara fudhatanii fi dabalataan immoo Beeruut walumaa galatti warreen doolaara fudhatan Ameerikaa doolaarirraa dhaggeeffatachuu yookiin ilaallachuu ni dandeessu jechuudha. Akkasuma inni itti aanu Kanaadaa doolaaridha. Kanaadaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 138.28 oolee jira. Akkasuma Awustiraaliyaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 132.74 oolee jira. Inni itti aanu Oomaan riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 499.14 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Kuweet diinaaridha. Kuweet diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 623.76 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo Kuweet diinaarri tokko 489.89 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Dubaay diraamidha. Dubaay diraamni tokko karaa gabaa gurraachaatiin 52.31 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo Dubaay diraamni tokko 41.66 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Saudi Arabiyaa riyaalidha. Saudi Arabiyaa riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 51.20 oolee jira. Egaa akkuma baratamee fi akkuma beekamu warreen Saudi Arabiyaa jirtan maallaqa keessan jechuudha. Akkaataa guddina maallaqa keessan yookiin baay'ina isaatiin kan isin ergattan jechuudha. Namoonni maallaqa guddaa qabdan yookiin immoo maallaqni keessan olaanaa ta'e jechuudha. 21 adiidhaan jira jechuudha. Egaa ka 21 adii jechuun Saudi Arabiyaa riyaalli tokko isheetu 21 adii otoo hin taane fakkeenyaaf 4,000 qabdoo ta'e 4,000 baay'isuu 1,000 hiruu 21.50 jettee argachuu dandeessa. Mashwaara yookiin immoo taaskii keessaa 50 qobaatti ni baaftaa jechuudha. Isin booda riyaalli Saudii tokkoonsaa birrii Itoophiyaa 47 ni ta'a jechuudha. Namoonni immoo maallaqni keessan xiqqoo ta'e yeroo isin jedhu 1,000 gaditti akka 1,000 500 600 kanneen akka hanga 200 yoo ta'e mirga qabda. Warreen kun immoo 22 jira jechuudha. Riyaalli Saudi Arabiyaa tokkoon isaa birrii Itoophiyaa 46 jira jechuudha. Sharafni guyyaa kaleessaaf har'a xiqqoo bareedaarra jira jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiidhaan immoo Saudii riyaalli tokkoon isaa 40.78 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Joordaan diinaaridha. Joordaan diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 270.99 oolee jira. Inni itti aanu Bahrein diinaaridha. Bahrein diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 508.0 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Israa'el shiqil tokko karaa gabaa gurraachaatiin 61.15 oolee jira. Inni itti aanu Indiyaan ruupiidha. Indiyaan ruupiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 1.81 oolee jira. Akkasuma Ijipshiyaan paawundiidha. Ijipshiyaan paawundiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 3.54 oolee jira jechuudha. Akkasuma Kaatar riyaalidha. Kaatar riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 51.24 oolee jira jechuudha. Hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya viidiyoon guyyaa har'aa qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaataa. Asumarraan immoo namoonni yaada qabdanii fi akkasuma qeeqallee kan qabdan dabalataan immoo gaaffii barbaadan yoo qabaattan komentii jalatti barreessuu dandeessu jechuudha. Asumaan komentii jalaa fuudheen haala viidiyoodhaan isiniif nan dhiyeessa jechuudha. Isin immoo kan barbaadan gaafachuu dandeessu. Turtii biraa walitti deebina. Nagaan naa tura. Baay'ee sin jaaladha, baay'ee sin kabaja. Nagaan bulaa.